Yeroo tokko osoo hin taane yeroo hundumaa meeshaawwan kompiitaraa of harkaa qabnu bilbila keenya dabalatee akkasumas laaptooppii fi deeskitooppiiwwan garaagaraa irratti istiriiwwan garaagaraa yookaan immoo kuusaa aktiiviitii yookaan hojii keenya kuufaman balleessuun dirqama ta'a jechuudha. Sababni isaayyuu nageenya garaagaraa fi wantoota icciitiin goonu baay'een isaa jira. Akkasumas wantoota akka namoonni hin laalle barbaannu baay'ee isaa jira. Fakkeenyaaf search histiriin jira, akkasumas aappii histiriin jira. Warreen kana calqaba akkaataa kamiin akka bilbila keenya irraa balleessinu isiniif hima. Ittiin immoo akkaataa kamiin akka biroozerii kompiitaraa keenya irraa histirii keenya balleessuu dandeenyu isiniif agarsiisa jechuudha. Calqabatti searchii histirii kan jedhamu yookaan immoo aappii aktiiviitii keenya bilbila keenya irra kan jiru akkuma argitan kana bakkee kana kan jirtu bilbilli baay'eenas tuqamtee baatii bakkee kana yeroo gadi qabnu kun histiriiwwan wantoota bilbila kana irratti gochaa ture akkaataa kanaan ba'a jechuudha. Yeroo danuu wantoota kana kuusanii kaa'uun sirrii miti. Namoota danuu bilbila isaanii yeroo harkaa fuutee ilaaltu kan ji'a tokko, kan ji'a lama, kan ji'a sadii akkasumas baay'inaan histiriin isaanii asumarra jira jechuudha. Wantoonni akkasii kun yeroo danuu hin gorfamanii sababni isaayyuu wantoota garaagaraatiif sirrii miti. Sekuriitii garaagaraaf hin barbaachisu waan ta'eef kan kiloos ool kan yookaan tokko tokkoon akkaataa kanaan balleessu yookaan immoo kiloos ool jennee hunduma isaa balleessuu qabna jechuudha. Kun app aktiiviitii keenya yookaan immoo kuustuu aappii nuti bannee kan nu baasu jechuudha. Inni lammaffaa immoo search histirii keenya akkaataa kamiin akka balleessinudha. Amma bilbila saamsungii qabadhee waan hin jiruuf namoota bilbila saamsungii qabatanii kallattumaan haala kanaan fayyadamtu. Warreen biraa immoo bakka Google searchiin keessan jiru deemtanii Google searchii irraa fayyadamtu jechuudha. An gubbaa kana dhufee bakkee mul'achaa jirtu kana bakkee tuttuqaawwan jirtu kanarraa dhufeen ishee kana tuqaa ergan Google ishee jettu kana tuqee kun akkuma argaa jirtan search history kiyya fa'aa as jalatti fa'aa baasaa jira. Warreen kun garuu akka inni bahu warreen inni barbaadu miti. At least kan sin ajaa'ibu jechuudha. Imeeliin kiyya kompiitara irratti waan seef ta'ee jiruuf kana bilbila irratti kan otoo hin taane kompiitara irratti kan ani search godhee fidee maal godha jechuudha. Bilbila kiyya irraas galcha imeelii wal qabatee waan jiruuf amma search history baay'ee asirra jira waan ta'eef aniyyuu otoo hin balleessin jira. Kana gochuuf bakkee gara olii jirtu kana akkuma argitan kana bakkee kana kun bakkee gara olii kanarraa maaltu jirti siitingii mallattoo siitingii in argitu siitingitti gadi qabna jechuudha. Erga siitingitti gadi qabnee siitingiidheet azalaa choose wallpaper remove wallpaper fi wantoota kana hidhee nu baasa. Gadhumaa gadi dhufneet wantoota akkaawuntii wajjin wal qabatu akkaawuntii wajjin wanta wal qabatuuf dhufneet my activity bakka jettu kana bira dhufnaa jechuudha. My activity kan jettu bira dhufnee hin bannaa. Okay, akkuma isin argaa jirtan kana my activity jedhee asii gadee kana baasee jira jechuudha. Baasee dhufee kun wantoota search godhe kana asirratti akkaataa kanaan naa baasee jira jechuudha. Warreen kana maal gochuun qaba? Maanuwaalii takka takkaan balleessuu qaba. Today kan jedhu wantoota har'a ta'an waan har'a search godhe akkaataa kanaan balleessa. Yesterday February 23 guyyaa guyyaan balleessitu jechuudha. Akkaataa kanaan guyyaa guyyaadhaan balleessinaa amma dhumaatti balleessuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan amma dhumaatti balleessuu dandeenya. Isa itti aanuuf immoo akkaataa kamiin akka inni ofiisaatii of balleessuu danda'u asii tuqna jechuudha. Choose how long to keep your account jedha. Fakkeenyaaf ji'a sadii kuusee ji'a sadii boodatti haa balleessu yoo jechuu barbaanne ishee kana tuqna jechuudha. Ji'a 18tiif kuusee ji'a 18 irra yoo darbe haa balleessu yoo inni as tuqna. Hanganan ofii kiyyaa balleessutti haa turu yoo inni as tuqna. Amma fakkeenyaaf ji'a sadii kuusiitii ji'a sadii bira yoo darbe balleessi istiriikoo yoo jedhu as tuqin next jedhamu next as tuqaa zin dhumarra gooti itti dheen xumuraa jechuudha. Amma warreewwan as jiran kana maanuwaaliin balleessaa jechuudha. Akkaataa kanaan tokko tokkoon balleessaa. History amma kan kiyya history azala danuu ni jira. Isaan tokko tokkoon gana balleessuun qaba jechuudha. Akkaawuntii keessa wajjin wal qabata.
history kana akkaataa kanaan balleesseen jira jechuudha. Isinis akkaataa kanaan hordofaatii balleessa. Inni itti aanu immoo akkaataa kamiin akka biroozerii laaptooppii keenya irra jiru irraa ittiin history keenya balleessinudha. Amma biroozeriiwwan sadan tokko banii akkaataa kamiin akka history achirraa balleessinu isiniif agarsiisa. Jalqaba Firefoxii dhaabanu. Firefoxii kana irratti interfeesii kana fakkaata. Akkuma argitan bakkee xiyyi irra jirtu kana tuqna. Yeroo tuqnu history kan jedhu jira. History ala as impd dha. Fakkeenyaaf asirratti fakkeenyaaf waa tokko jedhee faayilaa search godhu. Amma wanta kana search godheera. Browser kana irratti dhufeen yoo my drive jedhee search godhu asirratti immoo dhufee YouTube search godhee akkaataa kanaan naa baasee jira jechuudha. Hojiin an irratti hojjedhedha. Okay, browserii isa kana adda cufeen jira. Gaafa dhufee bakkee kana tuqee history jedhu warreen an hojjedhe kana akkaataa kanaan naa baasa jechuudha. Kana balleessuudhaaf clear recent history bakkeetu kana yoon tuqee dhufee iddoo kanarratti clear now bakkeetu kana yoon tuqe wantoota hundaa walitti qabee balleessa jechuudha. Now cleared and there is no more history here. Okay, inni itti immoo Chedotidha. Chedotinis browser ka biraadha. Tiriiwwan jiran balleessuuf Chedot irratti maal goona akkatasaa sorry wanta mul'anneef hin xiqqeesse tuqaa sadii kana argitu tuqaa sadii kana tuqna achiin booda history kan jettu jirti akkas singheet bakkee history jettu kana tuqna achiin booda tokko tokkoon akkaataa kanaan balleessuu dandeenya akkaataa kanaan tokko tokkoon balleessuu dandeenya hunda isa walitti qabnee immoo balleessuu yoo barbaanne immoo clear browsing data bakkee jedhu kana yoo tuqne akkaataa kanaan baasaa last hour all time kan yeroo hundaa fayyadamne all time balleessuu barbaanne akkas goonee kaanitti maal jenna clear data. It's clearing my data. Balleessee jira jechuudha. Dhufee amma bakkee kana history jedhee history yoon tuqe it's mpt omtuu as jalan jiru jechuudha. Inni itti aanu immoo Chromeedha. Kan Chromee fi kan Chedotii wal fakkaata. Garuu bakkeen tuqnusaa garaagara ta'uu danda'a. Isas maal goona dhufneetu bakkee tuqaa sadii kana tuqna. Achiin booda history kan jettuun baati akkas dhufnee history tuqna. Kuno jira. By the way, history browser tokkorra jiru browser isa tokkorra hin jiru hin bada jechuudha. History browser biraatti search goone browser dhuma sanarratti galmeeffama jechuudha. Dhufnee bakkee kanas tokko tokkoon akkaataa kanaan balleessuu ni dandeenya. Kan barbaanne hambifannee yookaan immoo clear browsing data kan jedhu kana tuqnee kaane akkaataa kanaan hundasaa balleessuu dandeenya. It is clearing. Then I will check it. Ammat clear hin taane clear gochaa jira yerootti fudhata. Then history suutadhee balleessa jechuudha yerootti fudhachuu danda'a. Hundaaf akkas goona. Last an hour jedha. All the time filannee kaane search gochaa jira yerootti fudhachuu danda'a. Kana balleessuudhaafi akkaataa kanaan maal godhachuudha history balleessina jechuudha. Hundi keessan iyyuu namoota kanatti fayyadamne rakkoo security garaagaraaf saaxilamuu danda'u. Kana waan ta'eef hundi keenya iyyuu history keenya seeraan haa eeggannu. History keenya history wanni keenya browserii keenya irratti fayyadamne jechuudha. Yeroo remove yoo goone baay'ee filatama jechuudha. Galatoomaa akkasumas wantoota akkasii fi wantoota kana fakkaatan chaanalii kana irratti argachuudhaaf viidiyoo kiyya share godhaa, like, comment, subscribe. Thanks for watching.